shamarran keenya biyya Arabaa jiran galuuf yeroo ka'anii fi haga jireenya isaanii biyya namaa jiraatan hawwii fi jireenya isaanii maatii isii arguu fi maatii firoottan abbaa manaa qabaatti abbaa manaa isiiti. Kana ala jireenya kanarratti waan tokkoyyuu hin yaaddu. Nama gammachiisuu fi irra caalaa jechuudha. Gammachuu fi namaaf kennuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalif kana jette yoo jettani madaa nama hunda keessa jiruu fi ufii kiyyaa waan isin beekuu fi jira jirtu amantiif kutaan osoo linqoodin baga jiraattan. Amantiif kutaan osoo kana sanii achi asin jedhini kan an isinii himu har'a icciitii jireenya yookiin namoota biyyaa hunda tokko isaatiin maalif akkana jettaa maalif maqaballeessadha yoo jettanii fi dhugaa rabbii isinitti himuuf jechuudha. Mudannoo jireenya kiyya irratti na mudatallee jedhee yaadni fi mudannoo ana mataa kiyya na mudate mudannoo ijoollee hedduu mudate mudannoo ijoollee biyya namaa jechuudha. Quufanii hin dalagu biyya namaa hin hojjedhu jedhanii of amansiisanii galanii garuu abdii murachiise baatii 2 baatii 3 keessatti biyya namaatitti isaan deebisuudha. Mudannoon hedduudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin mudannoo kiyya qoodachuu barbaadanii fi yookiin ammoo bara ka'umsaa fi jijjiiramaa abdii murachuu fi jabaachuu luka kiyyaan ijjachuu namni baruu barbaadan narraa fayyadamuu barbaadan laayikii godha seenaa. Akkuma beeytan jechuudha ani yeroo hedduu YouTube kiyya irratti mana Arabaa taa'ee waggaa 2 ol hojjetaa ture. Akkaataan YouTube kiyya itti hojjetaa ture baay'ee ulfaatullee jechuudha. Anaaf alhamdulillahi rabbil alamin nama waan jechuudha. Isinii galaa jiraa miti itti amanee hin milkaaha jedhe itti of amansiisedha. Haa ta'u malee yaadaan nama na gargaaru dhabuu irraa yaada badaa jechuudha. Yoo ayyaada gaarii achi fageessee biyya galee hojjetadha jedhu lakkii naan jedhanii yaada kiyya laamshessuu irraa kan kahe biyya nama waggaa 2 saafii YouTube banee fixe. Waggaa tokkoof si'aayinnaan yookiin ammoo miira gammachuutiin hojjetaa ture. Hanga barbaade dadhabullee irriba kiyya sa'a 2 qofa deebisee irra caalaa sa'a jechuu hojii fi YouTube qofa irratti xiyyeeffadhe. Waggaa tokko booda ammoo seera waan hunda guuttadhe gaafa inni kaffaltii naaf eegalee jedhe ni gala jedhe. Maallaqni haganaa maal sii goote hangam sii kaffale YouTube warri jettanii fi viidiyoo biraa irratti isinii fiduu danda'a. Maallaqni haganaa maal sii goote jiraachuu hin dandeettu zayitii yuusiin bittu jedhanii hamilee fi miira kiyya na cabsaa turan. Nam tokko jechuudha abshir jabaadhu boru ittiin milkooftaa boru ittiin dhugoomtaa gaarii goote namni naan jedhe inumaayyuu hin jiru jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ni hojjedhe jidduun addaan kute. Haa ta'u malee wanni irra dhabdee fi ilmoon dhaltee guddiftee miti tapha dheefuutee guddifte sareenuu garaa nama nyaatti baay'ee garaa na nyaata. San qofa doon tahin akka ajaa'ibaatti keessa kiyya seene. Ifaajee kiyyallee waan abdadhee fi yookiin ammoo hawwee si'aayinnaan yookiin gammachuudhaan itti amansiisee eegalee waan ta'eef jecha akkasumatti garaa osoo na nyaatu irraa turaa gaafa danda'e ammoo kasammuun kiyya wereere kana viidiyoo tokko irra gadhiisa itti fufe. Nam tokkollee jechuudha maaf dhiiftee maaf laaftee kanaan jedhe hin jiru. Kana jechuun namooti silaana bira dhaabbachuu qaban hundarraa kahee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin booddee sanii jechuun ni murteesse. Maal murteessite naan jettan? Addunyaa tanarratti waan 2 bichatu jira. Gaddaa fi gammachuu, rakkachuu fi nama bal'achuudha. Isinii galee murteessee niin gala. Yoo rabbiin jechuudha maal kamana Arabaatitti naa kennu biyya kiyyatti naan kennu yoo rabbiin kiyya naaf laaffis inuma jiraadha ni hojjetadha. Galee isa hojjetadha jedhee wallaahi alazim amantanii amanuu baattanii birrii takkitti malee jechuudha. Birrii 10,000 Itoophiyaa qofa kan qabu 10,000 san keessayyuu 2,000 qofa malee 8,000 kan nan biraati. Itti aansee jechuudha kan akkamitti galtee jettan tikkeetti akkasuma immoo waraqaa fixachuu maalii kana immoo daa'ima namaa fuudhee tiyya jedhee seera guutuu itti baasee galeen. Dubbiin kana qofaa miti hedduu baay'ee gala booda maaltu tahee akkamitti galtee eenyu simatee gammachuu akkamii dabarsitee namni biyya namaa yoo jiru gammachuu hedduu arguu fi hawwa ni beeytan jedhee yaada. Gammachuun inni guddaan maatii ofii arguu firoottan ofii arguu fi qilleensa bareeda biyya ofii arguudha. Isinii gala jedhee yaada. Hundi keessanuyyuu ni beeytan kana hundarraa jechuun Zubeydanii tokkoyyuu wanni isin argite hin jiru. Maal kana qofare waan baay'eetu jira. Viidiyoo kanarratti qofa haasofni xumuruu hin dandeenyu. Isin ajaa'iba. Barri guyyaan galtuu fi gaafni san dabarsite yoo dhufee naannahee jedhe dhugaadha. Amantii kiyyatti jechuudha gaddas tahee gammachuu bara baraan kabajachuun akkasuma ammoo yaadachuun dhorgaadha. Kana jechuun
أتيادتة وان سيم ياجسا كيس سين وصون تهين جمدة كان دبري الرانفتة كان أفو أمو رب الركعتة جراتا هندو إساتو الحمد لله جدا أمانتيك يتوقع 60 عجزة وان تهيفي يادتشون عموتو يوجدشولا بككئي akkasumamoo waan keessa tare jabinaa fi murannoo akka qabaadhu nataasisa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bara kana jechuudha akkamitti akka dabarsuu fi anuuyyuu jechuudha gorsituu namaa akkasumamoo tuyyuu jajjabeessituu namaatii fi wanni fedhayyuu yoo dhufe akka dabru hunda isaa hubadhee jira barrillee ni dhufanii dabra rakkoonis akkasuma haa ta'u malee rakkoon bifa wal jijjiira bara kana tokko yoo rakkatte bara tokko rakkatta hundi isaatu osoo hin dabrin sibiratti nafu halkan hanga barbaade dukkanaa'ee roobaa fi dirsaa duumessaa fi bineensonni hedduullee yoo jiraate hanga barbaade turullee osoo hin bari'in hin nafu rakkooleen akkas jechuu gammachuunis aduun hanga barbaade baay'ee bareeddee duumessa aduu rooba qaqal'aan wal maytee keessa yoo baatu ni yaadattanii maal jenna yeroo ijoollummaa rooba bareedaa aduun keessa baatu bineensatu dhalaa jira jedha hundumtu keessanuyyuu ni yaadattan jedhee yaada garuu akka naannoo kiyyaatti akkas jedhaa turre roobni hin bareeda qaqallan rooba garuu aduun caa jettee keessa baati manaa bakka si fakkaatu har'as yeroo akkasii dhufu ijoolleen xixinnoon akkasuma jedhan waa ijoollummaa kiyyaa yaadadha kanaaf akkasittillee yoo ture hanga barbaade osoo dhihee halkan dhufee gara manaa hin deebiin hinafnu wakii barbaanne deemnee hanga barbaanne bashannannee hinafnu shimbirroon amma wucuucceettu tunillee anaaf isin ajaa'iba gaafa galisanii hafuuraa fi gammachuu kiyya ganama subii ka'ee jechuudha keessa gaddaanis yoo bulee gadi bahee alatti mukkeen fi shimbirroo akkanaa yoo laale hara galfadha dhugaa rabbii isinitti hima raajii tahee akka waan fayyaa hin qabne jechuun qilleensa laaluu fi shimbirroota ittiin ambuhaaru namni na bira jiru yeroo sanitti jechuudha har'as na dhagahuu danda'a akka namaan xiqqoo qalbii godhadhe ilaalcha akkasii qabaatee sodaachuu fi yeroo baay'ee addanna dhiisee fagaachuu irraa of qusata isin ajaa'iba dhugaa natti hin fakkaatu ani sun alhamdulillahi rabbil alamin har'a gahee jechuudha hojiinis tahee isin bira fudhatama ka qabaadhe isin nagammachiiftanii abdii hin murre akkas odoo tahuu hojii kiyyaa fi kaayyoo kiyya kaayyeeffadhee galee viidiyoo kiyya itti fufe tokkoon viidiyoo an gadhiisu yeroo cinqee sanii jechuudha wallaahi laazim amantanii amanuu baattanii 2000 akkasin naalallamaa ture akka ajaa'ibaatitti kananuu fidii cimtuu hintalaa jabaadhu jecha raajii fi gammachuu hedduu keessa kiyyatti uumu ati faaxee fakkeenya biyya arabaati ati hintala jechuudha fayyadama yeroo ammaati faaxee jechuun dubartoota hunda akka waan bakka buuteetitti itti ibsata namootiin hedduu gabaabamatti ati fakkeenya ijoollee shamarran mana madaamii yookiin mana arabaa keessa qacaramtee hojjettuuti kana jechuun qacaramtee hojjettee galtee milkaa'inaa fi gammachuu keessattis gadda qabaatu nu agarsiifte keessan waatisaappi fi telegiraaman dhaamsinaaf dhufu keessattuu jechuudha biyyoota eeshiyaa keessa faffacanii warri hojjetan amantii adda addaa kan qabaatan kana jechuun kiyya amantiilee hedduutu jira kunnan ilaallatu amantiin kan abbaati garuu namummaadhaan isin ajaa'iba kan afaan oromoo hin beeyne afaan sidaamaa akkasuma mootuyyuu saba biraa tahe yoo bilbilee na dubbisu yoo waatisaappiidhaan na jajjabeessu wallaahi soba isiniif fakkaachuu danda'a kana gaafa argee jedhe jabinnaa fi gammachuu gaddi sun hundi narraa badee akkamitti akka hojjedhu na yaachisee na hawwisiisa mee ammallee jechuudha maal isinii haa fidu maal isiniin haa jedhu akka jabaadhuu fi akka guddadhu subscribe like share gochuun na bira tura soba isiniif fakkaachuu danda'a viidiyoon kuni viidiyoo dhama kiyyaaf yookiin yaadannoo kiyyaaf YouTube kiyyarra kaayaa jiru malee bara baraan jechuudha akka yaadadhuu fi akka jabaadhu akka cinqaallee yoo dhufe keessaa bahuu fi bira dabru gorsa namaa laadhu asirra kaa'e malee view fi subscribe like ittiin argachuu fi miti horaa bulaa an Zubaydaa Muhammad jaalatamtuu fi kabajamtuu isin Ummu Razaan na beeytanidha ulfaadhaa galatooma maatii jaalalaa Ummu Razaan Oromoo